Raadiyoo Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata, roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 haga 7:30 dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloohertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Baatiin Waxabajjii qonnaan bultoota Oromiyaa fi yeroo hojii qonnaaf facaasaati. Barattootaaf immoo yeroo qormaataati. Haa ta'uutii oduun gara biyyaarraa dhaga'aa jirru kanaan ala. Uummatii fi barattooti Oromoo waan garbummaa didanii gaaffii mirgaa gaafataniif yeroo itti ajjeefamaa, hidhamaa fi dararamaa jiranidha. Gama kaaniin diddaa fi falmaa hiree murteeffannaa Oromoo deeggaruun biyyoota hedduu keessatti deeggarsi godhamaa jiru immoo kaayyoon haqaa ajjechaanis hidhaanis duubatti akka hin deebine mirkaneessa. Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya. Kun Raadiyoo Sagalee Oromootiin kan isiniif darbaa jiru sagantaa keenya sanbata Waxabajjii 14 bara 2014ti. Qophii keenya kaayyoo keessatti marii dargaggoota Oromoo 2 kan biyya Noorweey jiraatan waliin taasisne isiniif qabannee dhiyaanneerra. Akkasumas waarii marii ni qabna. Hunda dura kan dhiyaatu oduudha. An kan isin keessummeessu Lalisee Wadaajooti. Amma gara oduutti isin dabarsa. Wallagga dhiyaatti fincila diddaa gabrummaa uummataatiin itti fufee jira. Mootummaan Itoophiyaa immoo dhaaba biraa qabdu jechuudhaan namoota hidhuu, ukkaamsuu fi reebuu hojii isaa guyyaa godhateera. Dhaabbanni Dimokiraasummaa Uummata Oromoo miseensota isaa biiroolee adda addaa keessa jiran Finfinnee waajjira caffee Saarbeef jirutti walitti qabee mariisisaa jira. Hammaarreessaan lafa gootonni Oromoo itti dhuman jechuudhaan uummanni achi laftichi akka namaaf hin kennamne mormaa jiru. Kan jedhu oduu gurguddoo har'a galgalaaf qabnu keessaati. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya? Oduun kan isinitti himuuf jedhu Andassuu Duulaati. Wallagga dhiyaatti fincilli diddaa gabrummaa uummataan itti fufeera. Mootummaan Itoophiyaa immoo dhaaba biraa qabdu jechuudhaan Oromoota hidhuu, ukkaamsuu fi reebuu hojii isaa guyyaa taasifate. Aanota Oomaa, Ganjii, Gullisoo, Gimbii, Najjoo fi Mandiitti galgalaa fi ganama waraana federaalaan hiraara cimaa argaa jirraa jedhu jiraattonni tokko tokko Raadiyoo Sagalee Oromootti wayita himan. Hidhaan nurraa dhaabbatu, gaaffiin ilmaan keenyaa gaaffii sirriiti, biyya keenya irratti halagaan maaliif hiraarraa jechaa jiru uummannachi. Haala ta'aa jiru namni maqaasaa sababa nageenyaaf hin dhoofne kun akkas jedha. Qabanii reebuu, hiraarsuu, dararsuu, isinii dhaaba biraa qabduu, deeggaraa biraa dhaggeessu nama waa jedhanii garataa inni dhuu, nama reebuu, sakaan immoo ukkaamsanii fudhatu. Kanumaan bakka garamaa jira uummatii haarsama jechuudha. Deeggartuu, mootummaa Oromoo deeggartuu, mootummaa keenya deeggartanii humna biraa bira jiraa ijoollee keessa maaliif qallattuu dabarsaan itti kennaa jiru. Dhaabbanni Dimokiraasummaa Uummata Oromoo miseensota isaa biiroolee adda addaa keessa jiran Finfinnee waajjira caffee Saarbeet jirutti walitti qabee mariisisaa jira. Fincila diddaa gabrummaa deemaa jiru dura dhaabbachuu fi pilaanii qindoominaa bahee galmaan gahuudhaaf miseensota OPDO kanaan dura yakka adda addaa fi malaammaltummaatiin ari'amanii turan deebisuudhaafis murtaa'eera. Walgahii kanarratti hooggantoonni biiroolee fi miseensonni OPDO kan pilaanii Finfinneen morman yoo jiraatan hojii gadhiisuu akka danda'anis itti himameera. Hammaarreessaan lafa gootonni Oromoo itti dhumani jechuudhaan Oromoonni achi lafichi akka namaaf hin kennamne mormii kaasan. Roobii darbee lafti abbaa qabeenyaa Turkiif kenname wayita qotamu lafeen Oromoota ajjeefamanii achitti awwaalaman hedduun argamuusaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Mootummaan Itoophiyaan lafa sana ammas namaaf hin kenna jechaa jira. Oromoonni immoo lafa dhiigni gootota Oromoo itti dhangala'ee hin kenninu jechuun fincilaa jiru jedhanii maddi keenya nageenyaaf maqaa isaanii hin dhoofne kun. Hawaasni baay'een mormaa jira. Lafti kan lafa qabsaa'onni Oromoo itti dhumanii dabarsinee kan hin jaanii naannoo Awwadaayii Kombochaa hundarraa tuqaanii jiran. Mootummaanis amma dura inni hawaasnis irraan galle dhiisuu qaban. Namoonni duudhamaa jiran namoota walqabatee. Godina Shawaa dhiyaa aanaa Gindabarat magaalaa Kaachisiitti mootummaan Itoophiyaa kamisa darbe galgala barattoota Oromoo 3 rasaasaan ajjeese. Yuunivarsiitiilee Oromiyaa keessa jiranitti immoo barattoota Oromoo akka basaasaniif humnoonni tikaa miindaatiin ramadamaa jiru. Gaafa Waxabajjii 12 bara 2014 galgala sa'a 1 irratti waraanni Itoophiyaa barattoota qormaata biyyoolessaa fixanii maatiitti galan maqaan isaanii Damee Baalchaa, Caalaa Margaa fi Baqqalaa Tarfaa ajjeefamani.
Ijoollee nagaa kan ajjeesuun immoo uummata achii mufachiisuun karaa konkolaataa Abunaa Gandabaratee gara Kaachisii geessu cufamee akka turetu himama. Kun osoo kanaan jiruutii barattoota Oromoo akka basaasaniif Yuunivarsiitii Adaamaa Damee Asallaa fi Yuunivarsiitii Mattuutti maallaqaan namoonni ramadamaniiru. Mattuutti namni maqaan isaanii Gabramadiin jedhamu barsiisaa sooshoolojii kan ta'anii fi Takkaalleen Minaaluu fi Buruuk kan jedhaman ramadamaniiru. Asallaatti immoo barataa Guutamaa Abdiisaa fi barataa Bonayyoo Waaree dhimma kanaaf kaffaltiin ramadamaniiru jedha qeerroon bilisummaa Oromoo. Itoophiyaan godina Qallam Wallaggaa aanaa Anfilloo keessaatii Oromoota jumlaatiin qabdee hidhaa jirti. Jimaata kaleessa ambulaansii mana yaalaatiin Oromoonni lakkoofsi isaanii hin beekamne magaalaa Aashii fi naannoo isheetti gara mana hidhaa Muuggiitti guuramaa oolan. Roobii darbees Oromoonni 40 caalan achumaatii fincila kaaftan jedhamanii hidhamaniiru. Duulli Oromoo hidhuu fi ukkaamsuu kun qindoomina qaamota mootummaa, waraana federaalaa fi namoota kaabarraa dhaqanii achi jiraataniin raawwatamaa jira jedhu maddeen raadiyoo sagalee Oromoo. Anfillootti poolisoonni Oromiyaa gara uummata Oromoo gortan jedhamanii naannicha waraanni federaalaa qabatee jira. Waraanni kun immoo guyyuu nama hidhaa fi bosona keessatti nama reebaa jira jedhu jiraattonni Muggii. Uummata Oromoo ambulaansiidhaan magaalaa ishee keessatti guuraa jiru. Beekumsi kun kan dhaabbatu miti. Maaliif ilaalchi walqixxummaan hin jiru amma Amaaraatiif ilaalcha gaarii qabaatanii uummanni Oromoo ololaan hidhamaa jira. Olola xinnoo abaloo akkas jedheetiin informationii saba sanarraa fudhatanii namni 10 hanga 20 ta'u guyyaa guyyaadhaan olamaa jira. Dhumarrattis ammas mootummaan Itoophiyaa barattoota Oromoo yuunivarsiitiilee adda addaa adamsuu itti fufee jira. Barattoonni yuunivarsiitiilee Wallaggaa, Jimma, Amboo, Mattuu, Adaamaa, Dirree Dhawaa, Madda Walaabuu fi Harammayaa sodaatanii dhokatan humnoota basaasaa fi poolisiitiin barbaadamaa jiru. Haala jiru nama nutti himuu qabna. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya har'aa kanumadha. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Koppii Kaayyoo. Dhaggeeffattoota keenya akka mooltan kun qophii Kaayyoo kan torbaanitti guyyaa sanbataa sa'aatii kana isiniif dhiyaatu. Qophii Kaayyoo har'aa keessatti keessummoota lama qabna. Keessummoonni koo ani Hayyuu Qanaatee jedhama kan inni jiraadhu Norway naannoo magaalaa Oslo jechuudha. Anis Ibrahim Maammaa jedhama kan jiraadhu Norway magaalaa ishii jiraadha. Hedduu ulfaadhaa. Mee amma waan tokko har'a odeeffannoo nuti argannee jira. Magaalaa jirtan keessatti hojii waa'ee fincila diddaa gabrummaa biyya keessatti gaggeessu wal qabatee fi oromummaa beeksisuu irratti waan hojjattan wayii odeeffannoon nu ga'eera. Maal gootan mee? Yaa wanti nu goone karaa intarneetirraa Diamond League'n bara 2014 gaafa Juun 11 magaalaa Oslotti akka deemu information argannee turre. Information kana fayyadamuudhaan fincila diddaa gabrummaa biyya keessatti deemu jiru. Hidhaa fi ajjecha barattoota Oromoo irra ga'u jiru balaaleffachuu fi carraa miidiyoota addunyaa bakka kanatti namooti ispoortii deeggaran baay'een irratti hirmaachuu waan danda'aniif carraa kana fayyadamnee deeggarsa uummata Oromoo barattoota Oromoo kanaaf qabnu argisiisuu qabnaa waan jedhu hawaasa waliin mari'annee irratti hojjennee kanumaan milkoofnee jirra. Kaan ammoo alaabaa keenya alaabaa Oromoo akka inni addunyaa mul'atu Oromoon iyyuu koomunitiin Oromoo Oslo akkasi bakka tokko dhufee bashannanaa Oromummaa fi Oromiyaa maqaasaa ol kaasee haala gaariidhaan ibsataa oolee kanuma jechuudha wanti nu goonu. Dargaggooti koomunitii hojii waliin ta'uudhaan koomunitiilee Oromoo bira tiishartoota qopheessanii bakka sanatti gadursuudhaan beellama walii qabannee bakka sanatti wal argine isaan booda mooraa eega seennee booda alaabaa keenya babal'isneef akkuma keessatti
bibittinneessine. Isa booda gaafa wal dorgommiin jalqabamu akka addunyaan kaameraan addunyaa bakka nuti jirru ilaalee sagalee keenya dhaga'uuf sagalee ol duukaa ol kaasuudhaan sagalee dhageessisuu jalqabne jechuudha. Kanaan immoo kaameraan illee nurra ijasaa buusee addunyaatti Oromoon eenyu akka ta'e Oromoon maqaa Oromiyaa jechuudha waa jennee waamuudhaan jechuudha. Oromoo beeksisneerra amma ta'e. Namoonni hedduun illee bakka sanatti dhufanii maalidha Oromoon biyya kamidha gaaffii jedhu nu gaafachaa turani guyyaa sanatti jechuudha. Kanarra kan hojjetamaa ture barreeffamti illee barreeffamee miidhaan biyya keessatti barattoota Oromoo irratti ga'u sun dhaabachuu qabaa mormii haalii jedhuun yaada keenya dabarfachaa ture jechuudha akka tiishartii dabalate. Waan kana yeroo qopheessitan akkuma tasaa qopheessitan moo itti yaaddanii saganteeffattanii? Naannoo 7 ta'a. Erga dhageenye booda jala tikeetti isaa gurguruu namoota biraa karaa hawaasaatiin dhaamsa dabarsuu namoota kakaasuu lakkoofsa namaa baay'isuuf maaliif asin dura akkasi godhamee waan hin beekneef namooti akka kakaanii waan kanarratti hirmaatan baay'ee irratti hojjechaa ture lakkoofsa namaa baay'ifachuu fi yaada isaa ibsu irratti gara 7 kanarratti hojjenne jechuudha. Ayyuu atoo itti waan dabaltu qabda? Namooti akka bakka sanatti argaman akkuma Ibrahim jedhe hawaasii ergaa dabarseetu jira namoota hundumaa fi nutis immoo karaa intarneetii inboksiidhaan namoota hedduu isaanii kanarratti chaat gochaa turre walii barreessaa dhaamsa walii daddabarsaa turre. Isa booda milkaa'ee namoonnis waamicha community sana kabajanii bakka sanatti argamuudhaan sagalee isaanii dhageessisanii dargaggoottis bakka sanatti argamanii sagalee isaanii ol kaasanii Oromummaa haala calaqqisiisuun akka gaariitti sagalee isaanii dhageessisaa turanii kanadha ta'e jechuudha. Amma waan yeroo eegaltan sana maal argamsiifna jettaniitu eegaltaniiyyu? Bu'aan kanarraa argamu gaa waan hedduudha. Tokkoffaa eenyummaa Oromoo beeksisuurraa ni jalqaba. Lammaffaa miidhaan Oromoota irra ga'u sunillee tiishartii nuti uffannee deemnu sana gaafa argan maali kun jedhanii namoonni si gaafatan hedduudha. Oromoon bakka sanatti argame hundumtuu tiishartii kana bitatee uffateetu mooraa achi keessatti argamaa ture jechuudha. Barreeffama ofirraa qaba. Tiishartii guyyaa sana jiru maal jedheetu irratti barreeffamee jiraan tiishartii gurraacha. Ethiopian regime stop killing Oromo students jedha ofirraa. Suuraa mucaa mormarra rasaasaan dhahamee ofirraa qaba. Namni kana gaafa argu ergaa saayituu ati ittiin himiin illee ergaa sana ofirraa argata jechuudha. Ergaa nuti deemnuuf. Kanatu ta'ee namoonni hedduun kana ilaaluudhaan namoota irraa gaggaafachuudhaan ergaa argachaa turan dhaamsa guddaadha jechuudha kun. Dhaamsa guddaatu darbee jechuudha. Ibrahim idda waan kana gootanii boodamee maaltu isinitti dhaga'ame? Yaarili baay'ee itti gammannee jirra akkuma itti ifaa jennee bu'aan isaa karaa international miidiyaatiin wanni godhamaa ture. Alaabaan Oromoo even namooti osoo manoo achi hin galini TV biyya Norwee fa'aa ilaalaa nu bilbilaa turanii akkasumas international miidiyaan karaa adda addaa yuutuubiin baay'ee gadhiifamaa ture. Kanaafuu baay'ee hawaasa Oromoo namoota waan kanarratti dhuunfalleen nu waliin dhaabatanii jalqabaa nu waliin dalagaa turan koree hawaasaa koreen hawaasa Oromoo suloo baay'ee poozitiividha. Ijoollee yaada namaa fudhatanii hojiitti jijjiiranii baay'ee gaariidha. Haalli isaan waan kanarratti itti dalagaa turanii akkasumas guutuu uummata Oromoo bakka sanatti argamee hunduu baay'ee irraa gammadanii bifa addaatiin dhumarratti osoo guyyaa illee ta'ee itti deebi'anii akka godhanitti namni baay'ee gammadee yeroo jalqabaatiif waan ta'eef haalli nu Oromiyaa itti beeksifne haalli nu Oromummaa itti beeksifne haalli nu balaaleffannaa sana itti mul'ifnee haalan irraa milkoofnee jirra. Baay'ee itti gammadaan akka nama dhuunfaa tokkootitti akka nama waan kanallee keessa qindeessaa itti faayidaa ture tokkotti baay'ee itti gammadee dargaggooti Oromoolleen sagalee ol kaasanii dhageessisuudhaan baay'ee itti gammadee jira. Ayyoo maaltu sitti dhaga'ame siinoo idda waan kun raawwattanii booda? Egaa gammachuusa akkasitti ibsuun salphaadha. Kan miti immoo bakka sana jiraattee argite waan ajaa'ibaati. Namoota atileetota addunyaa irratti beektu guguddaan yeroo isaan dargaggoonni keenya alaabaa keenya itti uffisanii suuraa waliin kaan argita. Isaanillee alaabaa keenya harkaan qabatanii yeroo isaan addunyaatti agarsiisantu mul'ata ture. Kana jechuun egaa
akkuma Oromootitti waan haaraati jechuun ni dandeessa jechuudha. Waan godhamee hin beekne tokkotu ta'e jechuun ni danda'ama jechuudha. Kun hedduu itti gammadnee jira. Haamilee keessumaa namoota bakka sanatti argamanii haamilee isaaniitiin dhufanii haamilee isaaniitti sagalee isaanii dhageessisaa turan hedduu nama dinqisiisaa hundumti isaaniiyyuu Oromoon guyyaa sana bakka sanatti argame hundumtuu galata isa barbaachisan jedha. Hojiin akkanaa hojii hedduu nama boonsudha. Kan itti fufuullee qabudha. Kan nam tokko lamaa miti. Kan hundumaati. So nam hundumtuu dirqama Oromummaa akkasii kana bahuu qaba. Ergaa isaa addunyaatti dabarfachuutu qaba jenneetu yaadna jechuudha. Na yaadadha waan akkasii kun kana dura South Africa keessattis ta'ee argeetan jira yeroo kubbaa wayii taphatanii. Mee ati akka nam tokkootti waan akkasii kana otoon godhe jettee kana dura yaadaa turte sammuu kee keessatti? Carraa akkasii waan argattu sitti hin fakkaatu dhugaadha. Amma akkaataa taa'imsa keenyaayyuu waan duuba teenyifaati kanan yaadaa ture. Carraa akkasii argattee fuuldura dhaabattee namoota bebbeekamoo sana alaabaa tuffistee hammattee ka'uu waan carraa akkasii argattu fa'aa sitti hin fakkaatu. Karaa itti yaadne. Egaa deemnee booda garuu haamileen namaa haamilee dargaggoon ittiin sirbaa turan sun iji namaallee akka gara keenyatti dhufu godhe namoonni fiiganii agasitti xumuranii booda gara keenyatti fiiguu jalqaban jechuudha. Haamilee waan barbaadanii. Sun hedduu waan nama raawwatu ture. Haamileen sun wanta huuree qaba jechuudha. Bareedina kenneef tokko qaba. Sagaleen dargaggoota bakka sanatti argamu suni. Kana akkas ta'a jedhee yaadne gaafa deemu akkuma dargaggoo Oromoo tokkotti sagalee keenya addunyaatti dhageessisuu qabna miidhaa barattoota dargaggoota kanaa callisnee teenyee ilaaluu hin qabnu jechuumaan bakka sanatti argamne waan jiru irratti sagalee keenya dhageessisuuf garuu gaafa deemnu dargaggoon haamileen isaanii guddaa ture uummata waliin ka'eetu haamilee kana dhageessisaa ture so wanti isaa bareedaa ta'e sayaanya ol ta'eetu mul'ata jechuudha. Kan baay'eetu gammachiise tokko keessumaa yeroo qophii irratti kan akka ashaangulliitii wayii deemu tokkotu jira. Alaabaa keenya ijoollee irraa fuudheef walakkaa isteediyeemii sanatti alaabaa keenya ol kaasee raasaa ture. Isheen jettu. So sun hedduu namni gammadee iyyaa ture yeroos diinonni keessa yeroo sana kan argu bara addunyaa guutuutti warra achi jiranis warra hin jirres namoonni lammii kee ta'anis kanatti hedduu gammadu. Akkuma Ibrahim jedhe meeseejii 4-5 caalaatu nagee achuma sun taa'u jiru bakka adda addaati jechuudha. Ilaalaa jirraa hedduu gadi hin qabin alaa bitti ol qabaa kan jedhu jechuudha. Ibrahim kan ilaalaa jiran. Immoo haamilee kee kenna caalaatti kan. Ibrahim atoo takkaa waan akkasii otoon godhe jettee wayii yaaddee beektaa kana dura? Baruma kana Diamond League kun Qatar irratti yeroo godhamu Oromooti achitti akkas ba'anii alaabaa yeroo ol qabanii fi Oromiyaa yeroo jedhan argee ture. South Africa sanis argee ture. Yeroo waan kana dubbisullee jalqaba yeroo Diamond League kun akka biyya Norootti godhamu arge. Anaaf kunin nuuf carraadha waan jedhu. Achi booda lakkoofsa namaati irratti hojjechuu fi yaada gara uummataa fidanii baay'isuudha irratti malee anaaf carraa guddaadha. Fayyadamuu qabna waan kanarraa akka asin dura godhamaa ture san waan jedhu. Akkuma ati jettee hawwaa ture jechuudha wanni sun. Na bira ani dhuunfaadhaan Diamond League san goosuu hin danda'u. Ka godhamu irratti garuu ani hirmaachuu hin danda'a waan tokko godhuu hin danda'a waan jedhu. Yeroo karaa intarneetii akkas argu hawwaa ture. Nu bira dhufnaan ammoo kun hin carraadha itti fayyadamuu dandeenya waan jedhuun haamileedhaan ka dalagaa turres sanumaan jechuudha. Mee gama kaaniin anumtuu dan suuraa kana arge baay'ee natti tole sagalee isaa dhaga'ee dhugaa hojii boonsaa fi hojii nama gammachiisu kan hojjetame. Akkuma beennu hawaasni Oromoo Norway yeroo adda addaa hiriira ba'aa ture. Horiillee maddisiisaa ture kunoo ammas hojii boonsaa akkasii hojjechaa akka jiru argina. Sochiin akkanaa kun gara fuulduraatti caala akka milkaa'uuf maaltu godhamuu qaba jettu Ibrahim irraa ka'e. Deebii gaaffii kanaa fi marii keenya kutaa lammaffaa torbee qabannee dhiyaanna dhaggeeffattoota keenya waan nu dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Qopheessaan qophii kana Annaa Basaa Waqjiraati. Qophii waarii marii. Tole dhaggeeffattoota keenya qophii waarii marii qabannee sa'aatii kanatti sadan keenya iyyuu jirra. Aliyyi Dhaabasaaf Andassuu. Mata dureen irratti mari'annu waa'ee tokkummaati. Tokkummaa jedhama yeroo baay'ee mooraa Oromoo keessatti.
Tokkummaa inni jedhamu kun tokkummaa kan maaliiti? Amma tokkummaa ka sabaa yookaan ka Oromootu dhibe moo tokkummaa ilaalchaa yookaan immoo ayidooloojiiti moo tokkummaan kun tokkummaa dhaabboleeti moo dhaabboleen hundummoo tokko ta'uu danda'u ilaalchisa tokko qabaachuu danda'a. Tokkummaa jedhama yeroo mara maal inni dhaabasa? Galatoomii dassu ani yeroo nama arge keessatti yeroo dheeraa keessatti waan akka jecha tokkummaa kana akka malee itti fayyadamamaa jiru waan hin arginatti fakkaatu. Hedduullee amma nan uffisiisaa jira amma jechuma saayyuu aga jibbuutti deemaa jira. Maaliif yeroo hedduu waan ta'uufis waan hin taaneefis namni tokkummaadhuma kana dhiyeessaa. Iddoo maluttis iddoo malleettis tokkummaa dhufaa. Kanaaf jechuma kanayyuu akka malee itti fayyadamaa jira namni kan jedhu natti dhaga'amaa jira. Akkama baadiyyaa keessatti Oromoon utaalloon sooqan yoo garaan ciniinis kiniinii tokko jira gani akka teetiraasaayikiliin ambisiliinii jedhan wayi isuma liqimsu hundumaa. Amma akkas ta'aa jira tokkummaan kun kanaafuu hedduu jechicha iyyuu jibbaa jira jechuudha. Amma dhuguma yoo namni amma kufees yoo lafaa ka'uu dadhaballee tokkummaa dhabee kan jedhutti deemaa jira akka namni jedhutti. Mee Aliyyi amma tokkummaan jedhamu kun Oromoon tokko miti adda bahee beekaa. Kan Oromoon tokkummaa jedhu tokkummaa dhaabbilee siyaasaati. Dhaabbileen siyaasaa immoo tokko ta'uu danda'u laata? Ilaalchi tokko dhufachuu danda'a. Mee kan akkamitti ilaalta Aliyyi? Tokkummaan dhaabbataan jibbaaru anillee namni biraallee jibbeeru amma. Tokkummaa namni uuma hajaa ofiitiif jecha dubbatu jira. Takkaffaa waa balleessitee kaateet tokkummaan ofirraa dhiitta akkasuma nama jeertii dhaqee cuubamuu yookiin ulee adda addaatitti waasii qalanii beektaa falaniifi sirraa dhiqan. Tokkummaan kun amma namni waan balleesse mootummaa Itoophiyaa keessa haa ta'u ala kanatti siyaasaa keessa haa ta'u waan balleesse kanneen itti dhiqatu yeroo baay'ee tokkummaa namni akkana taanee. Tokkummaan kun ganda namni itti waa dhokatu ta'e. Tokkummaan kun bakka namni warra waa hojjetu waliin deebee qixatti ta'u ta'e. Tokkummaan kun bakka namni hojii diddaa fi waan namni itti fayyadamu tokkummaa hin qabaanne akkanan goonu. Tokkummaa uummanni Oromoo gaafataa tokkummaa uummataatii miti. Uummanni Oromoo hennaa maraa tokkoma. Diinillee takkumaa addan hin qoonneeyyu. Diinillee hennaa maraa akkuma Oromootiin nu fite uummanni Oromoollee akkuma Oromootiin jiraate akka sabaatiin nu tokko. Tokkummaa uummanni gaafataa waan qabnu kana bakka tokko yoo finne humna jabaa ta'ee diina kana dhoofne ofirraa buusuu dandeenya ka jedhu gaafataa. Kana ammoo warri siyaasaa geegessanii hin didani. Waggaa gara 23-24 uummanni Oromoo kanuma kadhataa ture gaafa chaartaraallee hin didanii addallee 20 jiranii fedhii uummata Oromoo hordofaaranii fi fedhii ofii hordofaaranillee baay'ee si dhibaa warri siyaasaallee. Warri siyaasaa tokko ta'uu danda'anii yoo fedhii uummata Oromoo ta'e wanti tokko isaan godhuu dhowwu yoo takka illee jiru. Halkan tokkoon tokko ta'uu hin dandeetta wanti takka si dhowwu hin jiru. Maaliif yoo waan kakkee waliif fidde akkamiin waa hojjannaa mari'atteetuma goota waan sabaa yoo hojjettu taate. Yoo waan hajaa keetiin hojjetaa jiraatte ammoo yeroo sana ammoo tokko ta'uun baay'ee si dhiba. Amma dhugaa kaaftee Aliyyi dhumarratti kan jette kun dhaabbileen siyaasaa yoo jiddu galeessa Oromoo fi dantaa Oromoo fi Oromiyaa godhatu ta'e walitti dhufanii yoo xiqqaate yoo yaadni isaanii wal fakkaate tokko ta'u. Yoo yaadni isaanii wal hin fakkaanne immoo gamtaa dhuunfachuu ni danda'ama. Hanga laga ceenutti waliin haa deemnu sana. Kaayyoon isaanii adda adda. Garuu siyaasa adda addaa qabaatanii tokko kaaban deeman tokko immoo kibba ta'e galiinsa waliin deemuun rakkisaan itti fakkaata. Kanaaf dhaaba tokko. Isumaa kanatu yaada adda baanee maali adda baanee eega akka Oromootti garbummaa jala jira jettee amantu taate wanti adda ati qabaattu takka illee jiraachuu hin qabu. Hajaan kan kee ka dhuunfaa ka mataa kan keetii yoo keessa jiran yoo miidhamtellee waliin miidhamta yoo wayyooftellee walumaan wayyeefta akka sabaatis si garboonfatan malee akka dhuunfaatitti miti. Kanaaf namni akkana maali hin lollallee yoo jette lolli waan faayidaa sii qabu taate hin lollita. Yoo dippiloomaasii illee jette yoo biyya akka waa ijaartullee taate akkasin mari'attee goota malee akka nama yaada adda qabnaa maali adda qabnaa wal dhaga'uu dhabne maali taane maali namoota kan kee jajjabaa bebbeekaa kan kee keessaa filteeti waan kana akka dafee wanti kun sii dhufuu danda'u irratti saba kan kee kana keessaa baaftee afoo keetta malee ka amma namni taphaa beekaama uummanni akka malee nu kolfaara.
miileenni 40 miileen haganaatiin bitameera jedhanii yeroo baanee hiriira baanu qaanii guddanuuf. Dhaaba isaa walakkaa seentaa fakkeenyaaf addaddummaan iyyuu miidhagina saba tokkooti. Dirqama akka tokkotti yaadii dhaaba tokko jala jiraadhu inni jedhamu kun taris hawaasa jaarraa 21 keessa jiru irrattis hin fudhatamu yookaanis immoo dhaaba tokko qofa barbaachisaa miti warri jedhanii jiru waan ta'eef warri tokkummaa jedhan kun ofii isaanii yookaan aliyyiin jedhe lafarratti jiraachuu dhiisuu isaanii kana waliin qabsiisnee yookaan immoo isuma lubbuu qabu socho'u tokko gargaaruu dhiisuun kun mee asirratti maal itti dhaabasa? Anakkitti ilaaluma tokkummaa waan jedhu kana namni baay'een sobee jala dhokatee jira. Hojii baqachuudhaaf, horii kennuudhaaf, dogoggora isaa dhoksuudhaaf waan adda addaatiif ka'ee dhaqee itti nam'ee tokkummaa dhiyeessa malee namni hojii hojjetu waan hojjetu sanarratti xiyyeeffatee hojjeta. Namni garaagaraa ilaalcha adda addaa qabaata. Jaarmiyaan garaagaraa ilaalcha adda addaa qabaata. Garuu galii wayii irratti wal ta'a. Amma jaarmiyaan Oromoo tokko hin ta'in kuma tokkollee haa ta'an. Wayi galmeessina jedhanii yoo gadi dhaabbatani waan galmeessan sana waan isaan ittisu hin jiru. Tokkummaa nama biraa eeguu miti. Amma mammaaksa keessatti namni sodaataa ulee 10 baata waan akkasii waan jedhan. Amma hojii baqannaaf tokkummaa sitti kaasa. Miidiyaa irratti dhaqee hirmaatee oduu kennee yookaan waa godhee deebi'uuf tokkummaa dhabne siin jedha. Homaa wanti wal qabatu miti. Namni ilaalcha adda addaa, hubannaa adda addaa, fedhii adda addaa, beekumsa adda addaa qabaachuun qabeenya mataa isaati. Jaarmiyaan garaagaraa jiraachuunis qabeenya mataa isaati. Akkuma Oromoon gabrummaa jala jira. Yeroo hidhamnu akka Oromootti maqaa kanaan gola tokkotti hidhamna. Yeroo ajjeefamnu gola tokkotti ajjeefamaa jirra. Galii Oromoon biyya qabaatee biyya isaa keessatti nagaan bahee galu arguudhaaf namni deemu amma dhaabbatee waa'ee tokkummaa haasa'an oolu jechuudha. Diina sanarratti xiyyeeffatee karaatti diina dadhabsiisee humna isaa guddisuu hojjechaa deema. Namni inni kaanillee sanaa fuudhee kanuma rikomendi gochaa deema amma kan argine jechuudha. Kanaaf jecha kana gammalee itti fayyadamaa jirra. Namni hojjechuu qaba. Hojii otoo hin hojjetin homtuun dhufu. Hojii hojjechuu qaba. Beekumsa isa barbaachisa. Waan akeekkate galmaan ga'uu qaba. Oo galmaan ga'uu dadhabe dhaabbatee mari'atee maaliif akka dadhabe keewwachuu irra jiraata. Kanaaf rakkoon garaagaraa furmaata garaagaraati kan isaan qaban. Furmaata tokkoon qabaatan. Yeroo keessatti, bakka keessatti, waan adda addaa keessatti ilaalamanii furmaanni isaa dhiyaatu. Yoo waraana jabeessinee dhadhee rukutuun nurra jiraate waraana ijaarree maallaqa itti erginee nyaata isaa meeshaa isaa kennuu malee tokkummaa kadhachuu miti kan nuu dhufu. Kanaaf waan rakkoo qabnuuf furmaata garaagaraa akeekuu danda'u nu gaafata. Kanaaf yeroo baay'ee akkuma dura ka'e sana sobanii sodaatanii yookaan badii ofii dhokfachuudhaaf akka daatoo yookaan gaaddisa jala dhokatanidha natti fakkaatan akkasittanidha. Mee amma fincila biyya keessa deemaa jiru kan dhaloonni irraa godhaa jiruu fi irraa maaltu baratama fala tokkummaaf kan inni akeeku jira Aliyyi gabaabsine dhaabbilee siyaasaa maal baratuu qabu uummanni Oromollee maal barachuu qaba amma jecha tokkummaa jedhamu kanarraa. Amma biyyatti barattootaa fi warra isaan deeggaree hiriira ba'an irraa wanti baratamu namni kaayoo tokko qabaate pirinsipilii haala ittiin bulu hajaa isaa yeroo tuqamu cadhifnee hin laallu jettee yeroo baatu argitee namni karaa irra nama makiinaa yeroo ooftu kan keetuma kaafattee taataati. Kan biraallee kaafatee dhufan karaa irra wal geeta. Tokkummaa jechuun mana kan keeteetteeti miti kaasuutu. Ijoolleen tunneen karaa yaa'an jenne namni martuu bahee iskuula keessaa bahee hiriira bayan. Tokkummaa jechuun atillee waan kan kee qabattee dhufta. Kunillee waan ofii qabattee dhufa. Waan bareedaa namni martuu yeroo waa qooda kennu akkasitti tokko. Tokkummaa jechuun waa adda addaa fiddeeti akka biffee jechuudha nyaata. Ganda tokko guutuu galchuu akkasitti qophaa'aa jechuudha. Warri siyaasaa waa barachuuf deeman natti hin fakkaatu. Haalli amma warri siyaasaa itti jiru haala biyya bilisa itti baasan utuu hin taane afooshaallee akka itti ijaaranii miti jiran. Akka malee si qaanessa. Ijoolleen Oromoo akka malee baratanii beekumsi isaanii 21st century keessatti akkaataa itti hojjetamu ifatti mul'ata. Ifatti beektu ijoollee Oromoo addunyaa keessa kompiitii godhaatti. Akkaataan siyaasaan kennatti geggeeffamu immoo akka ati Oromoo jibbitu si godha. Akka eenyummaa kan kee jibbitu si godha. Kanaaf yoo ofi garagalaniit uf laalaniit akka qajeelaan jirru karaa deebineet uummata keenyallee hin salphifnu ofillee hin salphifnu jedhanii karaa deebuu qabanii
Tole dhaggeeffattoota keenya sa'aatiitiin daangeffamnee kan har'aaf jennu kan maratti dhaabuuf jenneerra. Torbee dhimma biraa qabannee deebina. Halkan gaarii.